fanni fataniti bishaan isaan irra caanii dhufan kana bar jaarraa abbaa gadaafaan achi hafuu osoo danda'an bishaan san irra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte. Ifi miti jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoo kanaan jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphatanitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaa isaa sabummaa isaa namummaa isaa akka jibbu irra dalagamu jira. Kana akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan joollee akkanaa ni beeytan. Nama hin beeku biyya san. Maqaan matiyattu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliifin tokko laafaadha bara ammoo irra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti uumaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an. Na dhageessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroomidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa jiru duremme isaan keessaa ammaa tokko wanni harka irra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara mani qaanuunyi amma warruma suudii amma dura joollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaa nu jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanya duraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni jechaa turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Yaaboo maal jechaa ni jirra? Aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjal warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkaalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa jarri wala ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran. Akamta akka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan nin beekan Oromooti yeesidu nin beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasinitti hin dhufne. Gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoommoo ifirraa himtan tokko furmaata kana warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa. Ijoollee deemtona gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qe'ee tiyya dubrii kiyya ilma kiyya hin jeenaatiin nutti hima. Qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiruuf. Okay. Galatooma ulfaadha ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye. Dhaansi ga'ee bu'ii ba'ii mara bira rabbi baqsi dabarseedha durseet. Sagantaadhaa kana qopheessuudhaan galatoomaa isiniin jedha. Wanni taatee nama taatee jidduu ilmaanuma teenna haa jennu maal goonaree kalee sanurraa baate kalee walirraa baane. Yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee haasa'aa turre. Mucaa rabbii jedhe ana baasii ta'a. Rabbi sodaadhu dhiisi daa'ima kana jedhe. Dhiisi miskiina kana jedhe. Mucaan ta sagalee kee dhagee baabaa jedhaayi. Ani isaayyuu hin beeku mucaa. Mee dhiisi maa ishi miidiyaa marraas maaf fiddee jedheeni bara. Nama 1700 kana boochisuun miidiyaa irra maaf fiddee jedhe. Achi booda hagatti san mudhisanii garaa namaa gubanii akkam fayyine nu ga'ee nu bira lixanii wallahi hamma guyyaa 7 dhibame yoosa. Ilma namaa yoo akkana godhan baay'ee tokko nama dhukkuba. Kanaaf furmaanni jira jedhee ka yaadu an akka kiyyatti achuma jira Saa'udiima jira dargaggeessuma achi jiru san bira jira. Lammaffaa abbootaa fi sheekoleen Saa'udii keessatti aangoo namni tokko hin qabne qaban. Maali jennaan jaaliyaa jira. Jaaliyaan mootummaadhaan hoogganama. Waan abbaan qofti dhaabuu dandeettu miti irra hedduu waan kanarratti ka dhaabsisuu danda'u wanni ustaazotaa fi Jawaar quban qabne ka dhugaan dhugaa
agaan nama su'uudii waggaa 10 ture yeroo hedduu deddeebi'etti ifaan ifatti warri asirra jirtan ifaan jala jirtanillee ka beekuu qabani irra hedduu yoo kutannoon murannoon jiraate warra muqiimati jiran warra muqiimni tokko durriyyee kanaa birrii erga lama isa biratti ijaazaa bu'an bakka boqonnaati gonni hattoota fi shiftaa warra waraqaa seeraa qabu Jawaaratillee waan kana asirratti wanni ati dhaga'uu qabdu gonni shiftaa kamiitu bakkeen isaan itti dhokatan mishigiin hattoota shiftoota warra waraqaa seeraa waraqaa jireenyaa biyya sanii qabu lammii Itoophiyaa Oromoo haa ta'u saba biraa namu akka gandaatiin birrii ka ergu nama waraqaa qabu mana ka kireessu nama waraqaa qabu namni waraqaa hin qabne gizee suuqarraa bishaan bitatu bishaan haayilaandii takka yeroo 100 mil'ataatiin bitata kanaaf yoo wanne kana isaan muqiima fi warri community keessa jiruu fi manguddoon biyya san jirtuu fi warri imbaasii irratti hojjetuun baane didanii wanni godhamuu qabu tarkaanfii itti aanu osomanuu Jawaar dheeruu sii kenna warra waraqaa seeraa biyya sanii qabu maqaan isaa muqiima jira akkama diyaaspooraan am citizen jettu kana jechuudha waa'ee diyaaspoora gizee dubbattu jara rabbii malee waan namni biraa jiru se'u ani gasirra faa gizee doktorota se'anii am citizen biroo minaamin jedhan beektaa bakka namni waltumu kanatti jawwu yaan dhugma sima leencafaa darban ana sitti maa yoo fedhan giiftii isaanii gizee biraanarraa haa kutatanii gasirra bakka namni waltumu kanatti biroo freedom speech am citizen minamin naman jedhani waan sayla hika ingiliffatu beekanutin beenu abarta tayaf ebba taya ni dalaga diaspora keessa tokko asumansi tokko barbaadeti kana jechuudhumaa fi baaba Abu Sabraddin carraan keessanii itti fufa nutti dheeretin gabaabsa sireetii haasa'aa malee adaban haasa'ina. Seenaa abbootiin isaanii gartee kaleessa waliin qabsaahan sheekanitti akka sabatti akka manditti illee mataa olii qabatanii wajji qabsaa'aa turan san seenaa akkasillee silaa hojjechuu yoo dadhaban seenaa san xureessuun qaban ture. Namni tokko gaafa waa balleeyse fiigee ganda jala galuu kutaa jala galuu gosa jala galuu wanni waan kan akkaan balleeyse takka kana inni lammaffaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa kun nama keenya itti fayyadamuu wallaaluun irratti hojjete wallahi akka itti ibsan hedduu ulfaata. Namoota jalqaba gocha fokkotaa fi suukanneessaa kana hojjetan beekamtii arkannaan namoonni warri gartee isaan boodaan dhufelleen nutis yoo waan kana hojjenne dhageetii fi beekamtii itti arkanna waan jedhuudha fakkaata. Akkas hojjetaa jiran beekadha. Inni sadaffaa akka ijoolleen tun wal nyaattu wal ajjeeftuuf namni gartee shoora guddaa taphataa jiru warrootan isaan kana sappoorti godhu. Warra giiftiin isaan sappoorti godhu. Warra beekamtii kennuuf namni zabana kana safuus cabsee amantallee dagatee heera uumaa ganamaa sanillee dagatee karaa ittiin beekamtii argatu qofa barbaada. Gaciibsanii bakka dur silaa abbootiin teenya bakka itti kufanitti aannan wal afaan kaayan dandahan bishaan wal obaasan teenya arra ablee wal obaafte. Osoo obboleessa kiyya ji'ee inni itti waywaatu gaciibsee muka hudduutti dhiibaa jira qalaa jira amma gizeen dhagoo haadha abbaa dhorkuu danda'a haadha abbaan ilmoo laga ceete nama safuu cabse namni dura beeke waa hunda caalaa waan itti amanu sodaatu qaba rabbi sodaatu qaba beeka nama osoo obboleessa kiyya nan ajjeesin obboleessa kiyya gartee je'uu duraan hudduu muka dhiibaa amma gaciibsee akka horitti qaluu eegale seenaa bar ummanni silaanu jibbuun jennee nuti halkanii guyyaa dhaadannoo itti godhannu nurratti hin hojjetin harmamuraa fi gartee aanolee fi kana hunda himachaa jiru caala osoo obboleessa kiyya jedhu gaciibsee qalu caalaa maaltu nama rifachiisa. Ilmaan abbaa tokko kutatti wal qoodee inumaa wanni kun baratamuu bira as kutee namni dhuunfaa tokko gaafa waa balleeyse fiigee kutat gala kutatti isa baasuu baatu yoo gosatti gala ibidda balbalatti bobaa bananii fi jechuudha. Yoo dandahame namni dhugatti irratti hojjetamuu qabu warra waan badii akkanaa kana dalaguuf karaa isaan ittiin galii arkatan san isaanii galii sirreessu taak warroota biyya alaa jiru warra namoota kana gartee
isaan sappoortii godhu giiftiin haa ta'u keessanis haa ta'u warra ummata kana sappoortii godhu namni xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu kana. Namoota asaasa waan kanaa tahee jalqabbii waan kanaa tahee waan fokkotaa kana asirra gabbaase uummanni kunillee seeraaf akka dhiyaatu godhuun waan guddaadha. Namni as jiru ijoollee teenya dabalatee dubbachuu hin danda'anii seerri biyya kanaa hammaataadha. Moor caalaa infoormeeshinii beekte jeetii yaada rakkoo asirra taa'ee aan dubbachuu hin dandeenye investigeet gootee baruu dandeessa hawaasni keenya keessa jira. Rakkataan baqataadha. Baqataan dhugatti Jawaar keenya baqataan sheekkan biyya kanarra jirurraa eegalee irraan hidhamin bultiin shayni hin hidhamin illee hin jiru dhugaa naa himee ofe. Waan kana akka hojii manatti nu qabadhu hadaraa hin dagatini imaanaa. Baqataan dhugatti rakkoo hamaa keessa takkaa amata 10 biyya kana jirra amrii akka baranaa nagarree salaata masgiida geeffachuu dadhabne. Yoo mata duree irraa beellee na of kolchi dubbii tana nu jabaannaan kanis hin gahee galatoomii kanan jechuu barbaada baga gad dhuftanii Dr. Asli Faanis waan kana galatooma ulfaadhaa ustaadha rabbi sinaa kabaju kabajama sa'aatii